online irraa waa bitachuu yoo barbaanne doolaara nu barbaachisa. Waa kafaloomis doolaara malee qarshiin teenya fudhatama hin qabdu. Haa ta'u doolaara kana eessaa bitachuu dandeenya? Doolaara erga bitannee booda gara kiriptoo biraatti jijjiirachuu dandeenya. Gara maastarkaardii ergachuudhaan waan barbaannu bitachuu dandeenya. Viidiyoo irraa keessatti akkamitti karaa salphaadhaan Binance irraa akka doolaara bitannu waliin ilaalla. Akkasuma akkamitti iskaamaroota adda addaa akka ofirraa ittifnullee isiniin agarsiisa. San dura namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa jechaa. Let's go! Egaa daawwattoota kiyya Binance irraa qarshii Itoophiyaatiin doolaara bitachuudhaaf dura gara aappii Binance deemna. Haala kanaan gara aappii Binance erga seennee booda fuula homepage kanarraa P2P barbaadna jechuudha. P2P argachuudhaaf fuula kana gara qarqara kanarraa more kan jedhu kana irra gattu qabna. Yeroo gadi tuqannu akka agartan kana P2P asii arganna jechuudha. Yoo P2P as jiraachuu baate immoo salphaatti garana fidachuun ni danda'ama. Fuula kanarraa add to homepage kan jedhu kana erga on goonee booda mallattoo qalamaa tanarra gattu kannee edit godhuu ni dandeenya. Ergasii gara jalaa kana akkuma agartan aappiiwwan mallattoo idoo if biraa qaban kana ol fidachuu ni dandeenya jechuudha gara homepage keenya. Kanaaf iddoo kana P2P kanarra yeroo gattu kannu gara homepage keenyaa nuuf dhufa jechuudha. Kana booda akkuma Binance bantaniin P2P page jalqabaa irratti argachuu dandeessu jechuudha. Egaa doolaara bitachuudhaaf P2P kanarra gadi tuqanna. Yeroo gad tuqannu haala kanaan nuuf fida. Warri tarraa'ee jiru kun warra doolaara gurguruu barbaadu jechuudha. Slightly gatiin jarri kun ittiin gurgurulleen garaagarummaa qaba. Akka agartan kana an qarshii 500 bitachuu barbaada. Garuu baay'ee isaanii qarshii 5,000 fi isanii ol irraa eegalu jechuudha. Fakkeenyaaf namichi jalqabaa kun qarshii 5,000 ol malee gurguru. Inni kunillee akkasuma. Kanaaf nama 500 irraa eegalee gurguru barbaaduun yeroo waan nutti fixuuf kiraayiteriyaa barbaadnu saniin filter godhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf an qarshii 500 doolaara bitachuu deema. Akkasuma pilaatfoormiin ittiin kafaluu barbaadu ammoo teelebirriidhaan qarshii kafala jechuudha. Kanaaf kiraayiteriyaa kanaaniin filter godhadhaa jechuudha. Kanaaf bakka payment jedhu kana gattu keetiin teelebirrii irra godhadhaa jechuudha. Warra teelebirrii qabu akkanaaf fiduun barbaada. Kanaaf warra teelebirrii qabu naaf fidee jira. Akkasuma amount kan jedhu irra gattu gadheetiin qarshii barbaadu itti barreessa. 500 itti barreesseetiin jira. Kanaaf warra 500 irraa kaasee gurguru naaf fidaa jechuudha ammaan tan. Kanaaf amma warroota kana keessa warra milkaa'inni isaanii parsantii 100 irra jiru ilaaleetiin irraa bitadha. Fakkeenyaaf namichi jalqabaa kun qarshii 500 irraa eegalee gurgura. Akkasuma milkaa'inni isaa parsantii 600 teelebirrii fayyadama. Gatiin isaatillee slightly warra kaan irra gataanaadha. Waan kana ta'eef isarraa bitachuuf murteesseetiin jira jechuudha. Kanaafuu isarraa bituudhaaf maal goona? Fuuldura namicha irraa bituu deemnu sanii baay'ee kaja'u kanarra gattu qabna. Baay'ee kan jedhu irra yeroo gattu gaddu akka agartan gara fuula kanaa na fida. Qarshii 500 kiyya doolaara 3.0 naaf bituu akka danda'u natti agarsiisaa jira. Ergasii gara dhumaa gaddeemeetiin place order kan jedhu irra gadi tuqee orderii kiyya kaayyadhaa jechuudha. Yeroo kana gara fuula kanaa na fida. Akka agartan kana gara gubbaatti daqiiqaa 15 naaf kennee jira. Kanaafuu bittaa fi gurgurtaa kana daqiiqaa 15 keessatti raawwannee fituu qabna jechuudha anaa fi gurbaan irraa bitu kunis. Kanaaf an gara teelebirrii deemeetiin qarshii 500 kana gurbaadhaaf galcha. Gurbaanis doolaara 3 kana naaf gadhiisuu qaba jechuudha. Yoo daqiiqaa 15 kana keessatti fixuu baanne orderiin kun ni haqama jechuudha. Egaa fuula kanarraa akkuma agartan chat bakka jedhu kanarra tuqadheetiin gurbaatti barreessee gurbaan onlaayinii jiraachuu isaa addaan baafadha. Akkuma agartan kan haaya jedhee yeroon barreessuuf haaya jedhee naaf deebisee jira. Kanaaf onlaayinii jira jechuudha. Kanaaf if duuba as deebi'eetiin fuula kanarraa informationii gurbaadhaa fudhadhaa jechuudha. Akka agartan kana maqaan gurbaa Faanu'eel jedhama. Lakkoofsi bilbila isaa kana fakkaata. Kanaaf maqaa fi lakkoofsa isaa fudhadheetiin gara teelebirrii deemee qarshii kana gurbaa dabarsa. Mallattoo kooppii kanarra gattuqeetiin bilbila isaa fudhadhee gara teelebirrii deema. Akka agartan gara teelebirrii seenaan jira jechuudha. Erga seentanii booda send money kan jedhu irra gattuqtanii for individual kan jedhu yeroo tuqtan gara fuula kanaa nu fida. Asitti lakkoofsa gurbaa kan reefu kooppii godhannee fidannee san akka itti galchinu nu gaafata. Erga itti galchinee booda next yeroo jennuun fuula kanarratti maqaa gurbichaa nu fida. Maqaan gurbaa kanas jiruu fi kan Binance irra jiru wal fakkaachuun dirqama ta'a jechuudha. Akka agartan kana maqaan isaa Faanu'eel jedha. So okay jechuudha. Qarshiin galchuu fi barbaadu 500 itti barreesseetiin gara fuula itti aanutti na dabarsaa jechuudha. Sanbooda qarshii hanga kafallu itti galchina. Sanbooda send kan jedhu kanarra yeroo gattu qabnu maallaqni ergamee jira. Kanaaf risiitii nuuf fida. Asirratti wanni if eeguu qabnu risiita kana screenshot godhachuu qabna jechuudha. Anamma screenshot godheetiin jira akka agartan kana jechuudha. Screenshot erga fudhannee booda gara Binance deebi'uudhaan prosesii keenya itti fufannaa jechuudha. Gara Binance yeroo dhufnu fuula kanarra upload payment proof kan jedhu kanarra gadi tuqanna. Sanbooda screenshot itti galchina jechuudha. Screenshotii teelebirrii irraa fidannee dhufne san. Fuula kanarratti screenshotii erga galchinee booda gara gadiitii transfer notify seller kan jedhu kanarra gadi tuqannee erginaa jechuudha screenshotii keenya. Egaa kana booda gurbichi akka doolaara naaf gachu eeggachaa jira. Yeroo baay'ee sekandii keessatti isiniif gadhiisuu danda'u jechuudha. Ergasii akkuma agartan kana sekandii osoo hin turin gurbichi kiyyaas na gadhiiseef jira. Gurbichi akkuma agartan kana doolaara kiyya sekandii osoo hin turin naaf gadhiisee jira. Gara homepage deemuudhaan baalaansii kiyya isin agarsiisa jechuudha ammaan tana. Akkuma agartan kana baalaansiin kiyya doolaara 3.06 ta'ee jira homepage irratti jechuudha.
Kanaaf successfully doolaara kiyya bitadheetiin jira jechuudha. Doolaara baayinaansii irratti bitanne kana gara baayibiitii ergachuu dandeenya. Akkasumallee gara Telegram waaleetii ergachuu dandeenya. Gara iddoo barbaannetti ergachuu dandeenya jechuudha. Doolaara kana asirraa gara maastarkaardii keenyaa ergachuu ni dandeenya. Akkaataa itti gara baayibiitii erguudhaan sanboodallee gara maastarkaardii keenyatti guunnu immoo viidiyoo itti aanuun isin agarsiisa. Egaa walumaa galatti haala armaan olii kanaan salphatti doolaara bitachuu dandeessu. Viidiyoo kanarraa beekumsa argattan taanaan viidiyoo kana like godhaa, subscribe godhuun illee viidiyoon biraa akka isin dhaqqabdu godhaa jechaa viidiyoo biraatti walitti deebina.